diraamaa jaalala masaanuu Boonsaa TV subscribe like godhuun haa jalqabnu. Betabe wariti hagayo makana dararta mitiyadi ikin gode mukarra sifaniza la qara shimbirrotin si goda ha qalbutana wore shaytana ha ati hagayum na dararta firransi gorra enyu baysan nagafata akkan fadin si goda Jada abo bagumar Rabbi na asna vide Azim shimbirro sharika se ata to mal nama yette nama yala fida miti nauna ga batun sulala kamor matin bidad hada karka asira dubbuduti lal ilke dana sidaga ilke dana wali kabaduna lali nafsi ilke dana hada kana to kamor matin video asgub berresi fenisa muka asgub bahana rati tai amman muka video de amman hadam video khanin norma sigaw asirtin ol sifenisa oli sirar rasanje shimbiro jishari ko oli ta hankanan dufutti bakti nambaytoti ya hagayum nama wali dufute nalalta uff ankalite gollo barka Gala kanan fira lor kudan dai sila akasitti jarti fira naganya izami du fer kuma to kolla fanna tarbiya fi funjuru umbakana no makkana godemi way Boonsa na yamti bari yam yonu uduban kono sudate useta asa kana yara wana Boonsa udubani Boonsa chawle nama kaisane dande nama gudda kasi me ismu hutediro me mantan he ismatti marbade me diame amman barbade fidami hana rador kusmad isa sababu saati nakana taw jiranu sababu saati na barbadu jira kalechi guddan goni so en franda amma isman tv damma deme ay dufte usme wo jijira diro nim figa malle wono jijirade njiro ko basiti ha dufte amme hay ko asma da gesun gara jalle tasa Boonsa jali yomi siyala diden namni fincanu tinjira bar namni so fincani jiro kamiti uwat dor kabar fincani rati haramiyo Hai, mali mal taadati. Natti mime? Namni fincaan jiru gurraan indago Boonsa mali fakka nagaru ka gurraan dageessu caljetta. Namni gurraan indago yoo fincaan jiraatte gurraan dageessa iyyiinsa mucaan sana akkasin na caqafe gurbaan dheeraan san osoo na caqafu daaraan irraa kaasee dhukkeedhaan. Gurraaniin dhagaa fincaanee fixadheetiin sanboota si gaafadhaa jeetiin mar. Akkasitti amma fincaane kuno la bakkasani akana asike kana astawu jira koy mal kami khasutumo kun osolan jirumo kolban kamini jasbar we ya majefte gurbade rasan kuno man tana sol jira ko kamma tisige sakana majaba to ko tarakin jini iga amma lelte ya rabbi lala kana wasete kuno bala ma solo mata jira jebne te kabri du fer walle na tumen saka gurbade ra ka ajjemne du ka riro malaika kabri galakise ol be sutubemo ajjese gurbaje santu sutume kotu duranu du'a la fa khesutume nama du'e la fa olke du'a sa ajjesu nama ndibdu adi demat we awsona jiru sutumati jona kuboto kucha kana nakana garafi khale fi funyani fi dachi sa walitu nurin ana lafer atiknis inje demiti gali manatti wani godu ajjese din sidu famalle du'a da durane degese azira bar man tana ko katuma sigeysa lalate yo amma osona isa dawu yo sidehe into wecho habar jarsa jarti de na manja an humnanin dawu de mati humnan akasite gun indaje sinda humni san rakko humni ti yon an are thora kana gutu bakata kafitti bar chale an amma are ranjira wanda de bati degese amma karamana de bidi yo inde ma fakenya bakata sa amalle sillede rakko daga akasimi demat na tidege qabelal akabu qollo tonattilal la garte la atanan beetu bara ambuba wa hunda kan matin caccala wa hunda nagartami atam amma ti kharu mana demati dem karamanati wai ana inni malase ana je kumbari humna nan kabu wai qalicha kana demati manan nagalati dem jarti kali nama gotama legi jar katam bar numa
jannata bar ya rabbi alhamdulillah oh wallahi taknaatum bar laal bakka hundatti laalaati laga hunda keessaan dhaladhu deem wanta horbeessitan laal nama dheeraa san hin ergitise oh wallahi oo dhalaantu nama furrifattu an dheeraa san akkamitti itti dhagan irraa ofi an kana yoon HS fiigoo asiniin gaffiigan karaan keenyaa gamaa gamana karaan tokko miti deemeeti mee suutumatti yoo masin dhufte wayinaan jetti deemee achi siqee hareen noqotisan achi siqee ilaala. Haa ta'u. Tiimi gaafa gurbaan bira taa'u biraan oof. Anas yoo fedha. Tiin na oofee miti. Awwa galcha. Anas kan namalee yaa yaade sammuun ta'e fayyaa sin qabdu. dhaggeeffadhu maanta. Oo nama raawus mee edda taatu iraata nyaanne maaleeti sammu. Boo dhaggeeffadhu ka garaa guddaa kana isaan fitetti guutaa miti yoo baala ho'is doo guuran maleedha. Dhaggeeffadhu. An horiin aseeti yoo. Laa waan jedhame michi dhageesse gaalluchi. Ana abbaa kiyya daga abbaa kiyya abbaa isaa bartee dhufee ni gaalluchi dhageesse. Duuboo kamta barbaaddare. Ani biifuu adeeroo jaartis hin qabu manaas hin qabu malaas hin qabu. Dhageessa. Haa. Hittis hin qabu hittis hin qabu. Maana yamtaree dara dura. Awwaana siyaa finasi kana irraa qoqqoobii koobaa sadii irraa koobee beeku gaariitti irraa koobee miti. Irraa koobii isaan booda ergiinaan jallaal karaa bakka dalagaan jirtu qottoo masee deemee bira hin beeku sibi sin ergaa karaa bakka dalagaa deem. Deem kaawoo mana biifuu namaan tumuu danda'u nama jiraachisuu hin danda'u waan nan baatiin maka salaa nyaadhu eduma fittee ammallee na fideetta deem siyaa baasu qarbata. Hai. Eessa baate gaa isaa akka duumessa hagayyaa fuula gurraacha oomishee deemu jira. Bar gurbaata koo gamana reefun tana naatumee bakka itti ergee dhufe boonsaadha. Boonsaan maal keetiif maal itti ergite? Jaarsa biyya haatti ergaatiin dhufe isaa sababa isaatiin tumame. Jaarsa keemu sababa isaatti tumamte? Haa ta'e maqaa tume oolmi. Dheeraa tokko hin garree hoolaa baddaa fakkaataa dheeraa tokko. Dheeraa gurbaa dheeraa akka barzaafi ijoollee sammoo. Isaa daaraas godhe. Oyi boonsaan jaarsa keeti. Jaarsa keessan ka jaakeetaa diimaa yookaan haatee akka diimu tokko. Haqoma diimaa. Inni bar jagnaa ture bar. Jabaadha silaanni tokko akka tokko tattee malee. Akkam tattee fayya qabaa? Ni dhukkuban jennee baran illee. Fayya qabaachuu isaanii harka xiqqoo laal dhala naanneessa. Dhala naanneessa. Naanneessa qofaa miti. Akkana fuudhee bar shirshir godha dhalaa taran naanneessa. Teessa? Qaalichi sanii bar wanni isaa riyeef. Intala isaa naanneessa miyyoo isaa bira dhaqu jira. Miyyoo? Maaliif bira dhaqee? Isuma wajjin gaafa naan beekon. Ati ni khijiddoo mamma dhugumaan khijiba noofin. Yaa sirraa hojjaa dhaggeeffadhu. An takkaa khijibeen beeku kan daddee hanga dhagee nin farada malee. Duba khijibuu fi faradulleen takkuma abarsiitu beekne. Takkaa miti siin galle obboleeyyanii miti jarlaal mana deerniiti khijibaa fi faranni. Khijibni obboleessa faradaa karra xiqqaati kan maana dirni sanu. Jaarsa kee wayi jaarsa nama jaarsa qabu jaarsa kee itti ergite ammat. Itti ergeetiin dhufa kaaya. Dhiira karaa kana hinaafattu taa. Jaartii gubba akka jaartii barbaadu tan kan utuu tokko hin qabne lama walitti barbaade akka godhaniin si jimu ugguu inni mana galee rafe zayitii korkoo godhi gurun nage kolkolo uggusan si dhaga qaalee keeti jaw deem. Shiifuutti naga kaadamfisee akka inni duutti faradaan tanaaf akka shanaafata yoo inni amma miyyoo san birii jiraate moo na wallaahi na harkaame ammaan ta'an dhagaa waya na harkuu ta'ame kun har'a. Wah. Awal rantana, gurbatin bila tahu saya lihat abiatin, kaya udwan di sini ati orang tu orang kamna kaya miskin ana orang nyesan, ibu dalaga tak dia makian, abiatin kaya ibuan, gurbatin mila abu tu santa tu, nak jede berkali nak jede, tak kulla lam juru tak kenang kau, awal lah nar kati, amma garu, akak ini lima anak apa kumale, isma berat dia abiatin, inu mana akak anak, nelle aja capso, bak isma berat dia abiatin, isma berat ayah amale. Indah aku pernah bilang, gurbade era mila futuratan.